muummeen ministeeraa haaraa muudaman Dr. Abiy Ahmed dargaggeessaa fi hayyuudha. Kutannoo isaan qaban irraatii biyya kanaaf abdii tokko ta'u jennee ilaalla. Rakkoo biyyi kun keessatti kufte keessaa baasuudhaaf hojii guddaa hojjetu jennee isaan irratti abdan, nama irratti abdatamu. Egaa abdiin keenya kan inni dhugoomuu danda'u abdiin keenya nama tokko irratti gatuudhaan rakkoo keenya hundaaf namni tokko fala ta'a jennee eegna yoo ta'e, rakkoo ummata miliyoona dhibbaa, rakkoo bara hedduudhaaf rakkoo xaxaa nurra ture namni tokko qofti mataa isaatiin nurraa fura jennee eegna yoo ta'e abjuu ta'a. Kanaafiyyuu muummeen ministeeraa keenya hojii gaarii, hojii milkii qabu akka isaan hojjetan ummanni keenya bira dhaabatee deeggaruun, gargaaruun humna dabalataa ta'uufiin baay'ee barbaachisaadha. Deeggarsa uummataa, tumsa uummataa, uummata keenya yommuu jennu qaama hawaasaa garaagaraa, dargaggeessi keenya, hayyoonni keenya, abbootiin qabeenyaa, dubartoonni hundumtiyyuu bira dhaabbatanii yoo deeggaran waan irraa eegamu hunda gumaacha biyya isaaniif gumaachuu qaban yoo gumaachan dhugumaan waan muummicha ministeeraa keenya irraati hawwinu dhugoomsuu dandeenya, argachuu dandeenya waan ta'eef carraa kanaan ummanni naannoo keenyaa fi ummanni biyya keenyaa muummee ministeeraa haaraa cina dhaabbannee biyya keenya rakkoo keessaa baasuudhaaf waan hawwinu sun akka inni nuu milkaa'u taasisuudhaaf wal cina dhaabbannee gargaarree muummee ministeeraa keenya gargaarree isaanis hojii milkii qabu akka isaan hojjetan isaan cina dhaabbannee hojjechuun barbaachisaadha waan ta'eef carraa kanaan muummee ministeeraa keenya cina dhaabbannee haa hojjennu kan jedhu ergaa dabarsuun barbaada. Itti aansuudhaan ummanni naannoo keenyaa, ummanni Oromiyaa, ummanni Oromoo seenaa keenya keessatti waan argannee hin beekne tokko argannee jirra waan ta'eef gammachuun keenya dachaadha. Gammachuun keenya dachaadha. Ba'aan keenyas dachaadha. Waan ta'eef akkuma kanaan dura irra deddeebinee wal gorfataa turre, irra deddeebinee walitti himaa turre, gammaduu qofaan, hawwuu qofaan mataa isaatiin gahaa miti. Waan arganne kana kunuunfannee qabannee itti gargaaramuun hawwuu duwwaa itoo hin ta'in hojjennee argamuun barbaachisaadha waan ta'eef nuti immoo ummata kamiin olitti, saba kamiin olitti warra ba'aa dachaa qabnu ta'uu keenya hubannee hojii kabaja keenyaaf ta'u kabaja fulla'aa, ulfina fulla'aa argachuudhaaf biyya kana keessatti seenaa haaraa biyya kana keessatti galmeessisuudhaaf itti gaafatamummaa olaanaadhaan, xiiqii guddaadhaan, kutannoo guddaadhaan, itti gaafatamummaa olaanaadhaan hojjechuutu nurra jiraata. Caasaan mootummaa, hooggantoonni mootummaa, ogeeyyiin mootummaa waan itti gaafatama nutti kenname hunda halkanii guyyaa hojjennee ummata keenyaaf tajaajila kenninee Oromiyaa keessa jijjiirama fiduun dirqama keenya isa olaanaa nurra jiru. Mootummaa naannoo Oromiyaa fi caasaa mootummaa naannoo Oromiyaa. Sana bira darbee ummanni keenyas itti gaafatama guddaa waan qabuuf seenaa hojjechuudhaaf har'arraa eegalle tokko jennee eegaluu danda'utu nurra jiraata. Kanaaf dargaggeessi Oromoo hundi, ummanni keenya hundi kana baree karaa bishina qabuun waan hojjechuu qabnu nuu galee hojjechuun barbaachisaadha waan ta'eef akkuma kanaan dura dubbanne ergamii keenyaaf dirqamii keenyas dirqama dachaadha waan ta'eef duraan dursinee biyya kanarratti nagaa fiduudhaaf Oromiyaa irratti nagaa buusu. Biyya kanarratti jijjiirama misoomaa fiduudhaaf dura Oromiyaa irratti halkanii guyyaa haa hojjennu. Hojiin nuti hojjennu kamiyyuu xiiqiidhaan hojjetamuu qaba. Xiiqiidhaan namni xiiqii hin qabne hammamuu beekumsaaf qabeenyaa qabaate fuulduratti deemuu hin danda'u. Xiiqiidhaan hojjechuu qaba. Akkamitti as geenye
ilaaluudha. Akkamitti karaa hammamii bu'aa bahii hammamii tabba hammamii kunneeta as geenye kana baruudha. Amma boodammoo fuuldura keenya dirqami jiru maali jedhanii sanammoo baranii sanaaf hojjechuun barbaachisaadha waan ta'eef ummanni keenya hundi kana baree hojjechuun barbaachisaadha. Eenyu olitti immoo muummicha ministeeraa haaraa ummanni Oromoo bakka buufatee biyyattii kanaaf gumaache akka ija isaatti kunuunsee bira dhaabatee gargaaree deeggaree yaadaan humnaan beekumsaan gargaaree hoggansi keenya haaraa kun akka inni milkaa'u umurii hoggansa isaa keessatti gaaf tokko illee otoo hin gufatiin akka inni milkaa'u godhuun dirqama nurra jiru waan ta'eef ummanni keenya kana barree hojjechuun barbaachisaadha. Ammaan booda yerootti rafnu miti dammaquu qabna. Dammaqnee halkanii guyyaa yerootti hojjechuu qabna. Yeroo amma booda yeroo kamiyyuu caalaa kan kaleessaa caalaa wal dhaggeeffannee hojjenna. Yeroon amma booda yeroo kamiyyuu caalaa karaa bishina qabuu fi karaa qaroomina qabuun itti hojjennu gaafata waan ta'eef dargaggeessi keenya ummanni keenya guutuun kana hubatee kanaan akkaataa kanaan hojjechuun barbaachisaadha. Wanti ganda Oromiyaa keessatti dhalattu wanti gadheen tokko ammaan booda dhalattu hunda keenya balleessa. Hojii keenya hundaa baannee asiin geenye tabba meeqa dabarree cirree bu'aa bayii walxaxaa meeqa keessa dabarree as geenye hin xureessa hin balleessa fafa taasisa. Gatii kaffalame gatii lubbuu gatii dhiigaa gatii dafqaa kaffalame sana gatii dhabsiisa waan ta'eef ganda miti mandara Oromiyaa iddoo tokko keessatti rakkoo wayii ammaan booda dhalachuun irra hin jiraatu. Karaa itti gaafatamummaa guddaadhaan waan hojjennu hundaa hojjechuutu nurra jiraata waan ta'eef ummanni keenya kana hubatee hojjechuun nurra jiraata. Nutis akka mootummaa naannoo Oromiyaatti ergama guddaa qabna eenyu olitti waan ta'eef ergama keenya sana barree ummata keenya of cina hiriirsinee ummata keenya cina dhaabbannee hojjechuutu nurra jiraata. Ammaan booda bo'uun nurra hin jiraatu. Ammaan booda waa'ee rakkinaa odeessuun nurra hin jiraatu. Ammaan booda fuulli keenya hundi irreen keenya hundi garamitti galagala gara hojii misoomaatti galagaluun nurra jiraata. Gara hojii guddinaaf ta'utti garagaluutu nurra jiraata waan ta'eef gara kanatti wal faana luucceeffannee hojjechuun waan nurra jiraatuuf yeroo keenya ammaan dura darbe kana haala deebisnee itti hojii guddaatti hojjennee yeroo nu jalaa qisaasame sana akkan malleen akkan taaneen yeroo nu jalaa qisaasame sana karaa deebisuu bakka buusuu dandeenyuun ammaan booda hojjechuutu nurra jiraata waan ta'eef miira kanaaf xiiqii kanaan tokkummaa kanaan wal hubannaa kanaan hojjechuutu nurra jiraata jenneeti amanna. Kanaafiyyuu akkasitti waliin haa hojjennu jedha. Ammas irra deebi'ee ummata keenya sabaaf sablammoonni biyya keenya keessa jiran ummanni biyya kanaa guutuun baga gammaddan baga walumaan gammanneen jedha. Naannoon Oromiyaa Oromoon aadaa isaatiin sirna meedhichaatiin sirna guddifachaatiin orma kansaa godhatee ofitti fudhatee bobaasaa jala galchee kansaa godhatee saba jiraachisuu beeku seenaa isaa keessatti aadaa isaa keessatti malee saba kan isa kaaniin ofirraa dhiibu miti. Saba kaan kan ofirraa iddoo biraatti miidhu miti waan ta'eef aadaa keenyatti haa deebinu. Aadaa keenya har'arra geenyee balleessuu hin qabnu. Aadaa keenya har'arra geenyee xureessuu hin qabnu. Oromiyaan qe'ee sabaaf sablammii biyya kana keessa jiru hundaati. Ammaan booddee inni kamiyyuu Oromiyaa keessatti boquu gadi qabatee sodaatee bir'atee cinqamee kan itti jiraatu otoo hin ta'in kan ammaan booda inni rakkate iddoo biraatti gara Oromiyaatti gara Oromootti yerootti baqatu ammaan booddee. Kanaafiyyuu seenaa keenya jijjiiruudhaaf hojjechuun nurra jiraata waan ta'eef kanaaf immoo ummata keenya waliin ta'uudhaan mootummaan naannoo Oromiyaa wanti inni hojjetu hunda faayidaa saba kanaaf waan ta'eef waan saba kanaaf ta'u malu fala fulla'aa isaa fiduu danda'u hunda etuun dagatiin hojjechuu amma boodas itti fufa.
Kanaaf irra deddeebinee wal gorsuudhaaf irra deddeebinee walitti haasa'uu kan barbaannus nama biraadhaaf otoo hin ta'in faayidaa keenyaaf, fedhii keenyaaf, faayidaa saba keenyaaf waan ta'eef akkasitti wal hubannee wal hubachiisaa, wal gorfachaa, wal barsiisaa hojjechuun nurra jiraata waan ta'eef akkasitti ammaan booda waliin haa hojjennu. Ammaan booda Oromiyaan dirree jeequmsa, dirree dhiigni itti dhangala'uu fi lubbuun ilma namaa itti darbu otoo hin ta'in dirree misoomaa godhuutu nurra jiraata.